Innis sagalee guddaadhaan yeroon firdii isaa waan ga'eef Waaqayyoon sodaadhaa, ulfinnas kennaafi. Isa Waaqa lafa, galaana, burqituu bishaanii uumeefis sagadaa jedhe. Macaafa mul'ata Yohannis boqonnaa 14 lakkoofsa 7. Maaliif ta'a jirra harka marannee.
Rakadullee koramullee satboyaa guyyaa rakkoo. Akkam jirtan hordoftoota Hope Channel Ethiopia. Kun sagantaa addaa godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa mana kadhaa yookaan waldaa donii yookaan goobajoochoo jedhamee beekamu irratti kan qindaa'e kutaa jalqabaa akkuma kana dura hordofaa turtan ammas isatti aansuudhaan qaama sagantaa sanii kan ta'e haadhateen Aaddee Goobanee wajjin guyyaadhaa turtii isaa ilaalchisu gooneetiin jenna. Kanaaf sagantaa kan akka nu affeertan yookaan nu waliin turtaniitiin jettan affeeramtanii jirtanii nu hordofaan affeerraa kennaa eebbifama. Sagantaa keenya jalqabuun dursinee kadhataan jalqabneetiin jenna. Kadhataa gabaabaa haadhateen naangooneetiin jenna. Guddaas galateeffadha, guddaas ulfeeffadha. Waaqayyo Waaqa galataa, Waaqa nagaa. Abbaa keenan waliin jiraattee hafuura nuu laattee tisitee eeddee adhaafamaan nu geettee jirta. Abbaa kiyyaa galaniiniif ulfinni siif haa ta'u. Amma dhugaa kan kee ragaa ba'uuf asi qophaa'ee jira. Humni kee naaf kennamee ragaa dhugaa keetii ba'uu akka danda'u na gargaari. Waliin ta'i maqaa Gooftaa Kiristoosiitiin. Amiin. 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 Waaqayyo isin haa eebbisu. Hordoftoota keenya akkuma qara jenne kun sagantaa addaa mana kadhaa donii yookaan goobajoochoo jedhamee beekamu keessatti kan qophaa'e sagantaa addaati. Manni kadhaa donii kan hundaa'e bara 1975 keessa akka tilmaamatitti bara san kan hundeeffame ta'eetiin jedha. Akka naannoo donii yookaan goobajoochootti waldaan sagantaan kun irratti dhiyaataatiin jiru. Sagantaa bifa addaatiin Waaqayyo iddoo sanitti ibidda hafuuraa buusee ummanni naannoo sanii sagantaa addaa kanarraa yookaan immoo namoota addaatiin wangeelli naannoo sanitti akka bu'uureffameetiin jedhe kutaa jalqabaa keessatti akkuma dhageettan ta'eetiin jedha. Itti aansuudhaan miseensa yoo sanii yookaan ibidda yoo san hafuurri bara sanii irratti bu'ee naannoo sanitti carraa Kiristoosiin wal barachuuf yookaan Kiristoosiin fayyisaa lubbuu fi fudhachuudhaan kan yennaa san qaama san kan ta'an haati teennallee yookaan Aaddee Goobanee Waaqisoo illee san keessaa tokko ta'aniitiin jedhanii Aaddee Goobaneenis yookaan haati teennas miseensota yookaan hordoftoota kennaan akka wal baran maqaa keessan barsiisuun jalqabdan. Eshi. Galanni Waaqa haa ga'u. Maqaan kiyyaa Goobanee Waaqisoo jedhama. Waaqisoo Anduu jedhama. Bakki dhalata kiyyaa Nageellee Arsii keessatti Woyyoo Raafuu jedhama. Biyyaan itti dhaladhee achitti dhaladhee guddadhee gara aanaa Adaamii Tulluu kana heeruma kiyyaan ga'ee dhufee. Akkuma obbeessaniitiin jedhanii Aaddee Goobanee illee akkuma qara jenne miseensa naannawa sanii yookaan mana kadhaa donii ta'uun kan beekamanii. Dhugaa kanas garanatti yookaan ennaa umuriin isaanii ga'ee karaa wal fuudhaasiitiin naannoo kanatti dhufanii akka naannoo kana ga'anii yookaan naannoo kanatti akka qubatan obbeessaniitiin jiranii. Kanatti aansuudhaan akkamitti Kiristoosiin wal barachuu dandeettan? Kiristoosiin itti wal barachuu ka dandeenye dukkanuma qabannee akkasuma uduu jirru uduu jiraannu intala takka obboleessii abbaa manaa kiyyaa ta amantii qabdu fuudhee isiin amantii qabattee yoo dhuftu gaafa isii heerumsiisu abbaan isii akkuma namni ilkaaniif ija dhaamatutti gaafa isii gurguru amantii isii dhaamataa heerumsiisee fuudhanii galanii. Biyyi sun sila biyya amantii san keessatti waan akka baasuun kun waan argamu fakkaatu. Eega abbaan dhaamate maal goonaree abbaan ijaa fi ilkaan nutti dhaamne amantii nutti dhaamee jedhanii akkasuma obsanii cadhisanii isiin qabattee nutti dhufte. Isii irraan ifa kana arganne ololee qawweetti ijaamtii isii irraan ifa kana argachuu dandeenye. Waaqayyo isin haa eebbisu. Karaa addaatiin Aaddee ololeen akka geega'ootitti abbaan isii hennaa isaan heerumanii naannoo yookaan naannoo donii jedhamu kana hennaa dhufaniitiin jedhani abbaan isaan garanatti isaan
heerumsiise amantii waliin akka isaan geggeesse jechuudha. Kanaaf achirraa kaatanii Kiristoosiin akka wal barattan beeksiftaniittani. Kanaaf achi boodatti immoo seenaa isaan attamitti ragaa ba'umsa kana jalqaban yookaan aaddee ololeeni maal isiniin jechuun yookaan maal isin barsiisuun Kiristoosiin akka wal barattan yookaan immoo akka fudhattan isin gaafatan yookaan isin barsiisan. Amma isin irraa baranne isin guyyaa sanbataa hin hojjattuu hin teettii guyyaa biraa waliin waa mara hojjatannaa waliin nyaannee dhunnaa kooboo tokkorraa waliin nyaannee dhunnaa guyyaa sanbataa hin hafti nu bilcheeffannee nyaannaa hin nyaadhu ka isin hadha bilcheessitan jettee diddi maa wanti ka bilcheessite dheedhii goone hadha wanta didduu lolaani ani lakki ani sanbataa kaleessa jimaata bilcheeffadhee hadha guyyaa sanbataa kama bilchaate nyaadhaa isin waliin nyaachuuf hin danda'u hadha jetti. Ishii lama maarree wanti akkanaa kun nu qaran beennu kana sirra dhageenne jedhaan. Akkasuma ta'ee akkasumatti udumaan isii gaafadhu maali ati kateetu maramtee waan uduu akka taa'an godhee jiraate ta'e guyyaa falkan addaan baasee kunoo hirriba nuu kennee biyya lafaa nama kana hundumaaf hirriba kennee rafaa jirra akkana biyya maraa maaf hin kennine jedhaa isii gaafadhaani. Yoo ta'ellee halkan iraftii nama hundaaf kennee jirra innillee guyyaa jahaa hojjatee guyyaa torbaffaa boqatee jira waan inni mataan isaatu boqonnaa qabaa kanaan dabarsee nu kennee jira jette natti himti isiin. Nu sirrumaa dhaga'arra waan akkanaa qaran beennu hojjadhaa nyaadhaa ka jedhan beenna malee akka ati amma maramtee teettu kan nu beennu jedhaatuma isii shakka busheessaatuma akkasi jiraadhaa akkasi iduma jiraadhu guyyaa wayii. Bakka maarree waan jette waan jedhan waan kan goone mara malaa waan godhu malaa jennee akkasuma itti dhiibnee mana wayii naa ijaaranii mana kana guyyaa jimaata itti baanee dhoobbinee fidnee hajaa baanee laqlaqnee fidnee balbaluma irraa buunee isaanumaa dagoo baafadheeti naa hojjatanii gallee guyyaa jimaataa mana kana raawwannee biraa gallee. Yoo biraa gallu halkan kana rooba irra gakkaa'ee kakaleessa nu dhoobbine kan tokkotti irra hin hafne luuf irraa godhee xuruureet itti roobee halkan. Haroo mana kiyyaatti godheera roobni kun jedhee yoo fiigee dhaqu tokkotti illee irra hin jirtu ciqaan akkasuma lafa jira amma sanbata guyyaan fiigee isii dhaqe. Sanbata ganama ololee bira dhaqe. Kootu mee as jedheen mana kiyya laaltaa. Maal laalaree kaleessa jaabaane maal laalaree jette. Kootu waan ati hin jettu godhe laaltaa kootu jedhee waamee kun olaal akka duwwaaf ati kijibumaaf taa'ata kun olaali waan inuun hojjatee itti roobee mana nu kaleetti lafaan akka irraa dhiqe laali jedheen. Sanbatan eenne. Sanbata waan inu eessise ka jettu inuun hojjatee ati ka qaaqaatu kee kun dubbiin kun soobaa jedheen. Hayyi waan isii haa dhiisu ati hin beenne roobni kunillee gaafuma uumee dabarseera guyyaa fedhe roobaa roobni fedha roobaati malee fedha waaqaati miti kun akkasin jedhinnaan jette. Waan qara uumamee dabaree hin dhufee hadha hojii waaqaati miti waan godhu qaruma godhee dabarseera. Waan boqadhaa jedheera anaaf si'iin illee ati hin beektu malee naan jette. Ati ta beektu maara eegilama. Kun akka nu godhe amma ija lolaa aarii komiitiin jedheeni addaan deemnee akkanaatiin. Bareeda. Wal mormii jalqabdanii jechuu haga aaddee ololeenii gorsa waa'ee sanbata eeguu irratti gaafii isinitti bulee yookaan immoo guyyaa sanbataa isiin eeguu irraa ka'eetiin gaafii kana gaafachuu irraa ka'eetiin jedhe sanbanni sanbataan akka isiin hojjanne yookaan hennaa ibsiteetiin jettu waan ati hin hojjetu yookaan waan guyyaa sanbataa hin boqadhaa nuun jedhe jettu inni hin boqanne jettanii wal mormii akka jalqabdan kaaftanii jirtanii. Wal mormii kana yookaan immoo waa'ee amantii kanarratti gaafii aaddee ololee waliin walitti deddeebisuu kana waggoota hagamiif jalqabdan yookaan hennaa hagam walitti deddeebaa gaafii akkanaa wal gaafachuu jalqabdan.
Amma gaafii an akkana isii gaafadhu kanaan gururii isaan isii gururii kana hin dhagaya abbaa warraa isii illee atama akkana gootee kanniin barsiisuuf akkana taataa sirra deema si deema isii wanti si gaafattu sirraa barachuuf akkana taati atama dhiisuu qabdaa hin dhiisoo jette ani abbaa kee kagaa duraa waa'ee kana si natti dhaame nyabama keessi galchaa jedheen isiin. Akkanaan isittillee ka'anii isittis ka'ee inni abbaa warraa sun itti ka'e. Ani amma kanumaayyuu isii gaafiin dhiibne anima gaafadha guyyaa hundaa. Ati akkanuma teettaami gaafa kana guyyaa hundaa akkanuma teettaami mi'aa isii uduma qoru. Waan isii haadhiisu obsa qabdii obsa qabaattee akkasuma cadhiftii. Achii amma oduu akkanaan isii qorarra jiru abbaan manaa kiyya bara dargii xoormeedaa deemee. Deemee tasuma akkuma udumaan qaabanne tasuma ka'ee lixee maarri baqaa nama gaddaa nama dadhabbii nama ufuun dandeenye ta'e akkasitti ta'ee cadhisee akkasitti taa'ee. Waggoota hagoodhaa fi gaafii akkanaa hennaa walitti deddeebiftan keessa abbaa warraa keessanis yookaan abbaa manaa keessanis gara biyya lolaa yookaan bara dargii keessa hennaa lolaaf isinirraa deemeetiin jedhe kaaftanii jirtanii. Sana booda immoo akkamitti Kiristoosin fudhachuu murteessitan maaltu isin kakaasee yookaan gaafima yookaan wama Aaddee ololeen isiniin jettetu akka amantan isin godhe moo akkamitti garanatti yookaan gara murteeffachuutti Kiristoosin fudhachuutti geettan? Amma ka isii gaafadhu akkuma itti gaafadhutti oduu jiru akkuma jedhe kana jaarsina kiyya na biraa gara duulaa lixee haga inni lixeetti anama nama yaadaa ta'ee yaadaan qabamee wanti isii gaafadhullee itti dhiisee nama yaadaa ta'ee akkasuma hafee cadhisee wanti nu goonu adagaan keenya wanti nu keessa jirru caatii bitu'uu du'aa jedhaa nama waamaa namni kootu caatii binnee nyaatni qamaanaa atillee kootu caatii bitii jedhaa na waamuuf gara masgiidaa deemuuf torbaaniin akkanatti jiraachuutti deebi'ee kana du'aayi isinii godhan akka abbaa warraa keessaa akka inni galuuf akka nagaan jiraatee inni galuuf isaan kana godhuuf caatii bitii naan jedhanii ishii jedhee waa itti jiruuf waan keessa jiruuf ishii jedhee caatii kana bitaa turee asumarratti uduma caatii kana akkanuma jedhanii qaallichi tokko obboleessuma isaatii qaallu'u. Amma gurbaa kana fuulli isaa as deebi'een jiru akkuma deemetti akkuma dudda galeetti jira. Hoolaa adiif uffata adii bitanii isaan kadhatan malee gurbaan fuula as deeffateen jiru jedha qaallichi kun. Anamma womaan qabu horiillee hin qabu. Yoo isin kana jettan ani eessaa fuudha ka uffataan bitu ka hoolaan bitu ani eessaa fuudha. Caatii tanaa wama ofii ittiin bulu waan jecha kana caalfadhee bitaa jira malee maaliin godhaan kana ka jettan kana muluu maaliin akkaan godhu kun isinin mul'ataa jedheeni qaallicha kanaan. Amma qaallichi kun obboleessuma isaa waan ta'eef anamma lukkuu sii kennaa ati caatii maqara bittu bitii torbaa walitti dachaanee lukkuu san bakka hoolaa sanii cincaa goonee kadhannaamee atini caatii qara bittu bitii naan jedhe. Ishee lama jedhee caatii akkuma qara bitu bitee qopheessee ka'ee mana isaa dhaqee amma lukkuu cincaa godhaniif kan inni fudhadhu naan jedhe isaan fudhachuuf mana isaa dhaqee lukkuu qabanii na kennanii galuuniif yoo akkana gara manaa deemuuf yoo jedhu. Jidduma mana keenya akka isaa kanatti manni illee walumaa nu dhiyoo anuma asumatti ija kiyya kana lachiinuu lafa arguu dhabee lafti kun hurrii natti ta'ee manuma kiyya kana seenuu dadhabee akka badeen ciniinnadhee mana seenee lukkuu balbala hangaa fuulee galee hin beeku hangaruu galee gaciisee tawasan gaciise of hin beenne bakka akka malee na qabee seexanni hin dhibameen cinqamee na waliin cinqamanii wanti isaan ta'anillee akka biraatii. Wanti waa'ee jaarii kana isaan dalagan caatii bitan maal godhan halkanii guyyaa xaaranii daa'ima tokkicha qabaa daa'ima kana tokkicha irraa innillee biyyaa wayii isiinlee irraa duutee daa'imni kun lafatti hafaa kan jedhuun akka ofiiti isaan lafa'an
horii guuraa maal jedhaa caatii kana nyaatan an akkasitti daa'ima kiyya kanas ijaani arguu yoo duraa jalqabaa daa'ima kiyya kana akkana yoo achi ilaalu daa'imni kun na jibbisiisee akka waan ajaa'uu natti ta'ee daa'ima kiyya deemnarraa jedhee uffee jedhee daa'ima kiyya uffee jedhee aguma akkana wallaalelli an uffee kana dhiifne akkasi jiraadhaa ture. Isaan kana lafaa dhaqanii achi guyyaa tokko waan kiyya akkasuma oduu akkasi dhokata san lafti manni kiyya narraa dhokatee akkasi oduu jiru gaafuma tokko waan akka raachaa waan akka hantuutaa manni kiyya kun akka waan jalli isaa qaawa qabu akka waan aduun duubarraa natti as mul'atuu natti jira guyyaa ofiillee guyyaa akki natti jiru. Narraa yaa'a wanti kun shuk jedhee qaawa shuk jedhee narraa yaa'a doman akkana argu yaa'ee narraa lixaa yoo narraa lixaan ubbeekee uf argee attami jira an eessa jira laata jedhee daa'ima kiyya soqachuu jammaree daa'ima soqachuu yoo jammaree taftaf jedhu nama na bira jiraallee beekaan jiru akkanuma taftaf yoo jedhu maal ta'aatti jedhanii maal ta'aarta maalima ta'aatti laata jedhanii isaan. Bee ani fayyee jedhee warra na bira jiruun. Bee ani fayyee adaa ani qara akkuma dhibametti jira daa'imni kiyya atta ta'e jedhee gaafadhe. Daa'imni kee asuma jiraatirraa wallaaltee daa'imni kan keellee oduu sii boo'u si dhabee akkana jira daa'ima kiyya naa fuudhaan akkennaa jedhee daa'ima kiyya fudhadhee achiin gama kana idanuma kana fayyama nutsuu kana ta'e akkanumatti. Waan hafuura ofii kaadha ittiin na fayyise kana naa ergee nutsuma ta'e fayyee nutsuma ta'e bee ani fayyee waatu na fayyise bee waa waytu hafuura waytu na fayyise fayyinaan jedhee namni diimaan dheeraan tokko fayyinaan jedhee akkanuma argu akkanuma gabbu'ee lafa dhaabatee yoo tana halkanuma kana keessa akka waan diida dhaabadhuu natti jira diida dhaabadhee nama kana gubbaan akka gabbu akka ilaalee argaa fayyinaan jedhee kana natti hime gaahin nama san bee'an fayyee hin ka'ee jedhe. Jettaniitiin hiriyoota keessan itti hime. Yeroo kanatti ennaa waa'ee harka seexanaatii waaqayyo akka isin fureetiin jedhe ragaa ba'aatiin jirtanii haga waaqayyo yookaan immoo hafuurri seexana harkaa isin baasu isinitti argisiiseen boodatti garamitti dhuftan yookaan immoo maal murteeffattan Aaddee ololee dhattanii mana jettan immoo akkamitti gara mana kadhaa dhuftanii amantii keessan fudhachuu keessan akkamitti mirkaneeffattan? Amma isaan hiriyoonni kiyya kun hundinuu mana kiyyatti wal ga'anii yoo hundaa mana kiyya jireenyi isaanii mana kiyyaa isaan martuu dhufanii jennaan bee akkana argee waan akkanaatiin na mul'ate ka'ati jette ta'uu ooluu namichi diimaan dheeraa odoo argu gubbaan akkana gad dhufee akkana dhaabatee fayyiteetta fayyinaan jedhee ani Kiristoosim ati jette ta'uu ooluun fayyaa jedheen hin amanaa jedheen. Maarri ati yoo amantii amanuu barbaadde ana na ajjeesan yoo ati amantee si argan na ajjeesanii hin teegeessite naan jedhanii qaraa akkanattuu natti ka'aara ati himatiniiti yoo amante dhoffadhu akkuma anaati cadhii naan jette. Ishii lama ishii jedhee itti dhiisee achi ka'ee bariisaa guyyaa takka mul'ama lafa oolee gaaf kaane adaamtulluu jirti intalti takka amantii qabdi ta'an beeku. Suubboo Galatoo jedhamti mana isii dhaqee. Mana isii dhaqeeti mana isii yoo dhaquutiin jedhu attama mana kiyya dhufte jettee isii onna fudhattee amanuuf dhufee gooftaa Kiristoosiin amanuuf dhufee amantii barbaadaa jedheen. Hashuu jettee gammaddeeti bulii maarree boru ganama waliin dhandha jette amma yoo tanaa kiyya gaxarii kan dhufee isii katamaa. Asuma bulii boru ganama waliin dhandhaa kaatti amantii fudhatan manatu jira zuwaayin cheerti jira achitti amantaa na biratti miti baga waan si fide naan jette gammadde amma buleen danda'u daa'ima kiyyallee lafuma dhiisee qeellee namin agarree tokkichillee na agarree dhokadhee dhufeera hin galaa yoo danda'e boruma san dhufaa maarree zuwaayii san jedheen. Ishii lama waan si fide si haa gargaaru galii
ganama boroo subii halkan akkuma dhokatee baateetti uduu namni ka'in baay'iti koottu anillee ganama bahee hin dhufaa manni akkana jettee mitirii manni jiru naa akeettee natti himtee achi ka'ee galee akkuma isin jette halkan baheeti daa'ima warruma qara isa kunuunsu sanitti obboleettiin tiyya takkana hin jirti isitti kun daa'ima ka goote godhi jedhee isitti meeti biraa lixee isi adamtu dhuftu ana gaxarii sanii bahee dhufu walladda'um akkana waliin baanee cheerchii ol seennee gaafa cheerchii kana an dhufu kana keessummaan dhufee manni haarawaa ijaaramaa jira namoota kana laalchifachuuf yoo sanii dabuubii walitti jiranii dabuubii keessummoonni paasteroonni bayanii dhufanii achi jiranii guyyaa akkanaa na fidee waanni ol seennee yoo jennu jaarsa abbaa roobaa ka jedhan tokkotti himtee isiin akkana amanu dhufteetti dhibeerraa kaatee waan isii fide jettee himtee jaarsi gammadee ol ka'ee keessummoota kanatti na himee harka qabanii tsalootii naa godhanii akka kanaan fudhadhe. Waaqayyoon guddaa goonee galateeffannaa akkamitti karaa dheeraa yookaan harka seexanaa keessaa waan isin baasee namoota biraatiif illee bu'aa yookaan lubbuu fayyina guddaa akka ooltan ragaa guddaadha. Waa'ee kanaaf guddaa goonee waaqayyoon galateeffanneetiin jenna. Sana boodatti haga amantii kana fudhattaniin booda yookaan Kiristoositti haga harka kennattaniin boodatti jiruun keessan immoo maal fakkaata? Akkamitti yookaan bu'aan amantii sana booda yookaan tokkoffaa akka fayyumsi isiniif ta'e beekaa dhageenyee jirra. Kana boodatti wantoonni amantiillee akkamitti hordofuu dandeettan yookaan mana kadhaa akkamitti dhaquu dandeettan bifa kamiin hirmaannaa mana kadhaatti adeemsisuu dandeettan yookaan dhiibbaan achi booda mana kadhaa dhaquu irratti isinitti dhufaatiin ture maal fakkaata? Ka jedhullee asumaan osoo nuu kaaftanii. Dhiibbaan baay'een nutti dhufe. Amantii kana hagaan fudhadhee dhiibbaan baay'een dhufe. Amma amantii fudhatte ati isiin amantii fudhatte abbaa warraa biraan qabu jettee kana taate yoo jedha amma intala qara qaaxxe taanii hin himatin jette taanitti ka'ani. Ani dhanxalootiin oolle guyyaa sanbataa qeeqeen oolu guyyaa hundaan cherchii dhaqaani. Isii wanta akkana deemtuu fi namoota waliin ooluuf gara deemtu deemti wanti kun waa ati jala qabde ka jedhan intala tana ka'an. Maarreewotti ka'an sababa intala tana amma qaaqa kanarraa kutuutiin anallee asumaanii isaan kana godhanii ati kana taateera kaatee ifa baaftee teeti akkana deemtaa isin akkana rakkate ka jedhuun yookiinallee qorrinattis dhufuu hin danda'a ka jedhuun mala dhawadheeti baala darguu haamee madaabaratti guyyaa jimaataa godhadheeti mana kaayadheeti bariisatti isa baadhadhee gabaa dhaqaara gabaa dhaxxanii gabaa dhaxxu biyya na ganama subii ol ka'ee beena namni gabaa dhaxxan jirtu ja'a nama gaafataa akka isii irraa dhaabatuufis malaan jechuudha. Malaan. Guyyaan sanbata magaala baatuutti sanbanni yookaan qidaameeni guyyaa gabayaati guyyaan sun jechuudha. Guyyaa gabayaati guyyaan sanbataa kun guyyaa gabayaati zuwaayitti gabaatu jira. Ani gabaa dhaqaaraa jedhaati akkasiin bahe. Akkasiin amma hiriyyittiin tiyya takka illee hin jirti isii waliin qabataa isii illee daamattee qabdii daamattee tana akimii fidatti isii walii halkan baanee itti qajeellaa achi gasidhee ani yoo san lafti muka qabaa an hura wii keessa kaadhee gisee galee baadhachoofi achi hura keessa kaa'ee madaabaratti tiyya lixu badhee irraa eega fagaadhe itti qajeellaa cherchiidhaan cherchii oolleet achi hin turru garuu sa'aatii matsaafni raawwatametti galaaf qajeella aduu fedhe ta'e bona maal fedhe ta'e aduma san keessa qajeellee achi kaanee gallaa darguu ganama baanee ka'amallee baadhadhee galeeni mana bakka kaa'annee fuudhee datti tiyya qabaadhee galeeni mana kaayaa gaafa mana haree waliin baasee jissaa akka kanaan fayyadamaa ture. Amma jaarsa kiyyatti illee bakka inni jirutti dabdaabbee naa ergaa dabdaabbee ergaa fi dabdaabbee ergee fi
ani daa'ima kan kee tokkicha ati natti gattee biraa deemte biraa akka dhibame dhagayeera innis erganiiraniif akkana lubbamteetti jedhanii waan ta'u dhabee achuma shoraa innis amma fayyeerallee waan isa ma'iina fayyisee gooftaa Kiristoosi amanee dhalaa ergee fi waan ina fayyisee gooftaa Kiristoosi amanee yoo haa ta'u jette natti hin ta'uu jette ammuma mana gassii dhiisaa waan himte natti mi dhalaa keessan keessatti jedhee ergee fi ati jiraattee daa'ima kiyya qabattee jiraachuun nagayaa jiraadhuu qabadhu jiraadhuutii yoo fayyite eega fayyite maasi qaaqa maasi dhoogga ka ati jiraatte nagayaa naan jedheennis ishii jedhee akkasuma cadhisee kanaafillee ani daddabbee ani xalaa kan achi ergee fi anumatu fudhataa anuma waan inni jedhelloo argaa wayittuuni muyyacha isaallee akkasuma cadhisa ta'u ofiitii mala godhate naan jetti amma isiin dhiphina jirtutu kajoo akkasuma cadhisee akkasuma deemaa turree achirraa kaka'e waa'een adagaan caatii bittaa narraa hafee annagaatti lufee waan qara caatiin bitu san huqubii hawwata waliin bu'ee mirgoo bitadhe horii mirgoo bitadhee tirfii waan kiyya naa godhe jireenyi kiyya anas jireenya kiyyaas na fayyisee haga dhaabata horii illee ga'ee jireenya waan akkanaa naa godhe waaqayyoon kiyyaa achirraan kaka'e amma isatti illee dhaqee bakka inni jiru isatti illee dhaqee isas argee waan isallee na agarsiisee biyya waraanaa san keessa waraana bara san masaara uduu asiin lafa luka guyyaa tokko qanii tokko muluu deemaa oolan makiinaa dhabnee lukaan deemnee obboleeyya isaa nama lama waliin deemee kutaa kiyyaan dudda hidhadhee gaara bu'aa bayanii karaa Tigraay akkasiin kunnee baanee galgala halkan idulennaa simbirtii wacaartuun dura baanee araata biyya sanii gabaa dhaqatu halkan kaba'u waliin baanee guyyaa tokko deemaa oollee galgala bakka hiriyoonni isaa jirtu kaan biyyoota daraa dhufnee innillee yootan inni asiin jiruyyuu gara biraa jira gooddanyoota inni biraa qayyarame namoota isaa hiriyoota isaatitti dhufnee dabdaabbee qabannee dhufneeru itti mudhifnee achi gammadanii isaan nu taqabbalanii kaambii nu galchanii achi jiraannee achi gaaf kaanii isaa nu takka jiraata maganaanyaa jedhanii mana keessa akka kanan jiru moobaaliin maganaanyaa ofii qaban saniin isatti himanii maatiin kee dhufee ajjira jedhanii itti himanii gammadanii gammadee innillee gaaf kaan isa birallee geennee ka akkanaatii waan akkana naa godhee jira. Waaqayyoon guddaa galateeffanna. Waaqayyoo akkaataan ittiin waan baay'ee bu'aa bayii guddaa keessa isin dabarsee harka seexanaatillee isin baasee akkasuma immoo fayyumsa lubbuu keessaniis argattanii abbaa warraa keessanis yookaan obbo Dashiyyoo bakka jirutti biyya lolaa keessatti biyya Asmaraa jedhamu keessatti dhaxxanii akka argitanii kaaftanii jirtanii. Innaa achi dhaxxanitti illee waaqayyo isin gargaaree adeemsa karaa dheeraa keessatti illee bu'aa bayii guddaa isin ceessee isin galchee jira. Kunniin bu'aa amantii isin irraa argattan yookaan waa'ee waaqayyo isin itti amantan waaqayyoon isin fudhattan akka isin gargaaraatiin ture argineetiin jenna. Kanaaf achi boodatti haga achi galtaniin boodatti dhiibbaani yookaan innis gaafa duraa akka isin eeyyame kaaftanii turtanii sanii boodatti immoo hennaa inni gara biyyaatti galeetiin jedhu immoo hawaasa naannoo irraallee haa ta'u dhiibbaa akkamiittu dhufe haga inni biyyatti galeetiin jedhe. Isaan amma hashuu galte jedhaniin tokkichi nama ilmi namaa ormeedaa jiru namni tokkoon galle isuma tokkicha waan isama yaachi anuma faana galche. Hashuu galte ati namni kormichi qaraa qe'ee deemnaan beerri teena quuftee akka feete deemti kunoo tanteellee amanti jettee waan biraa adda fudhattee waan isiin deemtuuf hin beennu zuwaayin guyyaa torbaanii hin ooltu hin deemti ta obboleessa keetiillee obboleessi kee nama waalolee dhogguu miti kunoo isii wal qabatanii deemanii yoo tana beerri hedduu amaneera. Kunniin martinuu isaan waliin nyaattee dhuddii waliin kooboo tokkotti irraa nyaatti waliin waan ta'utti beera kenna ka fuudhee dhufee tuun akkuma abbaan dhaamee fi akkuma dhokattee jirti ka fuudhee deemeeni kana hunda barsiise isii ati dhufte ati galte ajaabaanee baga galtee kuno qabadhu
isi kana godhaaraa jedhanii amma isatti geessan. Amma isatti illee dhaqee miree gaaf dhaqeellee akkasuma qabadhu jiraadhu naan jedhee biraa galee miree amma akkana jaaran namni kenna muluun waan kana hajaan qabu bakka ibiddaa keessaallee galeera amma eega galee hin ta'u jaaranii qabadhu jaaranii dhiisi naan jedhe. Maal dhiisa? Waaqa amana jettu kana dhiisu waan nama maraa walumaan jira maal ta'ami ati amma guyyaa akkana achi deemta jedhanii si himaa jiranii dhiisi waan kana dhiisi naan jedhe. Si eentu galche achi jedheen ulee sanii kasi eegee si galche waraanaan arge san keessaa dhiiga namoota kaleela san keessaa hambisee gogaa kee kana gaati waaqa si galche dhiisa si dhiisa malee gooftaa Kiristoos hin dhiisu. As nakutuu dhiisa as nakuti hin dhiisu jedheen. Hin dhiiftu. Mucaan kiyyaallee amma jabaateera. Ati maal jetta jedhee mucaa kanaanillee hin dhiisu anillee jedhe. Mucaa manaa ari'ee haga sibiilaan darbataa geessee garuu waan sibiila sanillee isarraa qabee os seenee mana seenee matsaaf quddusii manaa qaba'ani. Matsaaf quddusii gadi fuudhee tatarsaasee bibbiinxee darbe gara raasaa. Yoo inni gara raasaa darbu bubbeen fuudhee akkana pitaa laalchisee afuufee lixeeni ganda nuun gamarra jirurra fidee ijoollee barattee jira achi keessa. Ijoolleen lafaa guurtee matsaafa kana dubbiftee bubbeen hafarsee achi firshii godhee fide kana guurtee ijoolleen tuni dubbiftee wanti kun waan waaqaa dubbataaraa akkana jedha walii himtee ijoolleen tun walii himtee ijoolleen safaraa walii himanii wanti kun gamanaa dhufee akkana isaan tordofa mee ushee waamnee gaafannaa jedhanii waaman. Maa ushee wanti kun eessa dhufee maaltu kukkutee tatarsaasee akkana goojoonu matsaafni kennaa. Dashiyyootti kukkutee facaase akkuma isin dhageettan kan kun akkana jedha itti hime inni. Nuufuu fayyaa tokko ka ijoolleen fayyina argatte amante. Matsaafni yookaan kitaaba tarsa'e kana guuranii isaanillee dubbisanii gara dhugaa kanaatti dhufanii jechuudha. Dhufanii fudhatanii amananii akka kanaan Waaqayyoo kana qofaa miti wanti waan dhinaa ta'e waan guddaa. Hagasi asillee kun mucaan kiyya Areedoon dhalatee akkana yoo miila oduu deemaa akkana oduu jiru dhibamee gaggabee waan samayii akka dhalootii godhadhee waaqa kiyya jedhee wanti wayii akka cinnaa jedhanii afaan kanarratti bahee wanta ani hin beekne qilleensarraan dhoogine qilleensa galgalaa keessa deemee galee gaduma ciisee achuma gaggabee achitti hafee. Waaqa kiyya maarree itti kanan na dhiiftaaree waan dhana kun amman du'aa jedhee waaqa kiyya imimmaan booyee waaqa kadhadhee daa'ima kana ammatana gaggabasa irraa waan as naa deebisee maalala'aa akki inni itti fayyellee maalala'aa hin fayyee mucaan tokkollee biraatiin dhufte. Waaqayyoon guddaa goonee galateeffannaa waan isinii godhee fi dhageeffattoota keenya. Inni kun yookaan maqaan amma dhaamu yookaan Areedoo isaan jedhanii kaasan keessaa tokko anis maatii isaanii yookaan ilma Aaddee Goobanee keessaa tokko immoo anis tokko maatii san keessatti bu'aa bayii guddaa rakkoo amantii guddaa keessatti naannawa hawaasa amantii Adventistii jedhamu kan hin beekne keessatti hennaa dhalannee guddanneetiin jiru dhiibbaan guddaan karaa kanaan waan nurra ga'aatiin ture. Akkuma isaan kaasaatiin turan argineetiin turre anis isaan ofii qabu keessa yookaan akkaataa wanti kun nurra ga'e keessaa seenaa beeku waan ta'eefis akka sagantaa isaan kaasanii kana fakkaateetiin jedha anis ragaa wal fakkaataa qabu waan ta'eef kan isaan jedhetti dhugaadha jedheetiin waan sadarkaa kiyyaa yookaan umrii kiyyaatti ta'e keessaa tokko wantoota akka amma kitaabni tarsa'ee namoonni qilleensaan kitaabni fudhatame dubbisanii amanuu keessaa ragaa bahin keessaa tokko. Wanna ofii beeku jechaadha. Kanaaf guddaa Waaqayyoon goonee galateeffanneetiin jenna. Sana booda hennaa amantanii bu'aa bayii guddaa karaa hordofuu yookaan karaa mana kadhaa hordofuu irratti illee dhiibbaan guddaa akkasiin ragaatiin ture. Dhokataa darguu muraa hennaa mana kadhaa dhattaniitiin jettanii dhossaa
darguu huura keessa kaataa waaqeffataa galaa darguu san fuudhaa abbaa warraa yookaan abbootii manaa naannoo san jiran abbootii yookaan hortee naannoo san jiran bifa saniin akka sobaatitti yookaan sobanii waaqeffatanii waaqa ofiititti karaa dhokataadhaan waaqayyoon icciitiin waaqeffachuu keessatti bu'aa bayii guddaa yookaan rakkoo hagana hin jedhamne keessa akka dabarsaa dhufan argineetiin jirra. Kanarraa hafe yookaan miseensi keessan sana booda immoo waldaan doonii kun miseensa hagam ga'u horate yookaan miseensa hagam ga'utu waldaa dhiibbaa kana fakkaatu keessaa hagamtu naannoo sanitti yookaan Kiristoos lubbuun Kiristoosiin fudhatte hagam ta'e achi boodatti. Amma achi boodatti lubbuun gara nama dhibbaallee hin ta'an garuu ijoollee maatii ijoollee abbootii fi waliin nama gara dhibbaallee ta'uu danda'an cheerchiin illee ijaarameeti namni illee nutti dhufaa ture sagantaa nu godhaa turanii keenyatti illee sagantaa akka konfiraansii goonee gaafa sagantaa konfiraansii waamnee namuma gabaabaa waamannee keenya gaaf sagantaan ta'u kana ijoollee ollaa tayaatee sagantaa kana na haa gargaartu jedhee eeyyamsiifadheetuma waamadhee ishii jedhanii na erganii ka'anii gaafa sagantaan kun walga'ee faaru'uun matsaafaan dubbifamu abbaan ijoollee tanaa dhufee ijoollee tana tumee sibiila qabataa garuu biyyitii keenya soomayyuu gaddeeffatee ijoollee ofii itti gacciciree tumee adaa kana dhaga'uu dhuftanii ka jedhuun ijoollee ofii tumee walgeettii sanillee battansiisee ka akkanaa ta'aa turanii anennaa isaan inni biyya kana akkana godhu dhaabadheetuma ilaalee raawwadhee yaa Kiristoos kun walgayii keetii adda dhawoosaaranii adda baasaaranii maal jetta gallaaltee argaa jirtaa kun anaa misitu godhee jedhaa isa gaafataa ture amma uummanni bakka dacha'ee abbaa ijoollee tume kana as koottu jedhan hiriyootatu jira koottu jedhanii mee as nu bira nurraa deemtaree malaa jedhanii isa fuudhanii bira kaanii amma namni kun namicha qaallicha gaaf duraa naamuru kaan namni kun fuudhanii bira kaayanii ijoolleen ta'e yoo dhufte qeema ofii dhufte nullee qeekee dhufne maa akkana lolta jennaani kaan isin odeessaatan kana fudhadhitti lolaanii jedheen yoo fudhatte jaalalaan fudhatte yoo fudhanne ittuma dhiifti dirqamaa miti amantiin jaalala jedhanii itti himanii kana geennee kanarraan kaka'een ana amma inni deebi'ee ufuma ofiiti ijoollee tana isinuma kadhadhe keessummaa naateessitu jee kadhadhe hadha maaltu lola ga'e maaltu tumtoo ga'e yoo jedhu amma amannaan hadha jedhe ilmi isaa tokko amannaan hadha ati kana nu gooteef hin dhiifnu ka jedhee jira maarre yoo jedhu amma inni dhiifama ishii dhiifama eena uma kadhatteellee dhiifama kana dhageenya ijoolleen kanarraa hin haftii ka jedhuuni na aarsee akkana ta'ee jedhe. Baay'ee seenaa dinqisiisaa akka ta'eetiin jedhee hordoftoonni keenya kanarraa raga ba'iinsa kanarraa waan guddaa akka barattan abdii guddaa gooneetiin jenna. Sagantaan mana yookaan waldaa kadhaa doonii yookaan naannoo gobajochoo jedhamu keessatti argamu kun bifa kana fakkaatuun kan bu'uureeffame bara 1975 keessa bu'uureeffama akkasii godhateetiin jedhee sanaa boodatti immoo miseensonni baay'een karaa kanaan karaa hawwata kennaatiin wangeelii naannoo sanitti osoo hin baranne macaafa dubbisuun yookaan waan ofii dhagaan irraa dubbii kana qooduudhaan naannoo saniif wangeela jiru bakka baatanii galtan hundatti afaan hundumaan karaa faaruutiin isaa ta'u waan ofii danda'aniin bakka hundatti deemanii akkuma jechi waaqayyoo jedhu dhugaa waaqayyoo raga ba'aatiin turanii raga ba'iinsa kana keessatti immoo miseensonni baay'een isaanii baay'atanii miseensa haga 200 ta'anitti hennaa sanitti waggoota hagoo yookaan waggoota 15 yookaan 17 adhaatiin duratti miseensa hagana ga'utu ture amma immoo san caalaa baay'atanii amma akkuma hennaan jenereeshiniin amma jiru gara magaalaatti bobba'aat deemeen waldaan doonii jedhamee beekamu kuni gara magaala Adaam Tulluu jedhamee beekamutti bobba'uudhaan waldaan sun immoo amma bifa haaraawaan waldaa haarawa ummatuma san waliin wal qabatee ummanni sun
naannawa baadiyyaa sanirraa gara magaalaatitti gadi ce'uudhaani waldaa ofiillee osoo gadi hin dhiibne waldaa ijaaratanii miseensa 200 ol yookaan 300 illee ta'u hennaa ammaa qabani. Kana namoonni naannoo sanitti argamtan achi dhaxxaniillee qaamaanis argitanii waan kana raga ba'umsa kana waan waaqayyo naannoo sanitti mul'ise yookaan ibidda fuuraa ka dhufe bu'aa isaa arguu dandeettanii sagantaan guyyaadhaa qindeeffame kana fakkaateetiin jedha. Waan ta'eef waan nuu godhame yookaan bu'aa wangeela kana ta'uun waan argame hundaaf waaqayyoon guddaa goonee galateeffanna. Ammas wangeelli iddoon dhaqqabne bifa kanaan bifa maalalchiisaa ta'e kanaan akka dhaqqabu abdii qabna. Karaa sagantaa kanaatiin illee warroonni sagantaa kana hordoftaniitiin jettanii waaqayyo karaa hin beekneen uummata isaa waamateetiin jedha. Kanarraa waan guddaa barattanii eenyuunis yoo taatan kallattii kamirraa warroonni sagantaa kana hordoftan namni yeroo jalqabaatiif illee kana hordofaa jirtan yoo jiraattan waan kanarraa barattanii gara waaqayyootti lubbuu keessan akka deeftan abdii qabna. Sagantaa gammaattiin waliin turtaniif waaqayyoon guddaa goonee galateeffanneetiin jenna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Sagantaa guyyaadhaa kanaan goolabneetiin jenna. Sagantaa keenya kadhataan walitti qabna. Waaqayyoon kadhannee cufna. Si galateeffanna abbaa keenya kan samii irra jiraattu nageenyi ayyaanni tolli kan kennuuf ta'e hinnaa kanaan kennee jirra. Bu'aa amantii ati nuuf kenniteen abbaa keenya karaa addaatiin waan nu waamatteef waan miseensa kan kee yookaan qaama kan kee waan nu godhatteef galanni guddaan samarra siif haa ta'u. Gooftaa keenya hennaa ammaa kanatti addunyaa keessa rakkoo guddaa jiru hundaaf furmaanni si waan ta'eef hundinuu sitti amanee furmaata argatee mootummaa samii san saffisaan abbaa keenya hundi keenya argine jiruu rakkoo keessaa baanee jiruu bara baraa san arguu akka dandeenyu tola kan kee haa ta'u. Waa'ee haawwota keenyaa abboota keenyaa gooftaa keenya guddaa goonee si galateeffanneetiin jenna. Waan nu gooteef waan nu taate maraa ulfaadhu sagantaa afaa keenya waan armaan booda deemu hundaatiin waliin ta'e kana hundaas kadhannu gooftaa Kiristoosiitiin ameen. Ameen. Rakadullee qoramullee satboyaa guyyaa rakkoo. Harkaake qabe ganna mannifne sanine goftana qabi sodaachise barri kuni waggoota baay'ee si wajjin ture si faarsa utii kiyyallee haa ta'u mana kee keessa waggoota baay'ee si wajjin ture si faarsa utii kiyyallee haa ta'u mana kee keessa. Harkaa kee qabee ganna mannifne sanini gooftaanu qabi sodaachise barri kuni waggoota baay'ee si wajjin ture si faarsa utii kennallee haa ta'u mana kee keessa waggoota baay'ee si wajjin ture si faarsa utii kennallee haa ta'u mana kee keessa. Beetiroosillee ani sin wakkaadhu jedhee oduu haasa'ee si wajjin du'uu kutadhee osuma jedhu himtichi koree kuffisee tullee yaadadhu kanaatu nu sodaachisee harkaa kee qabee ganna mannifne sanini
boodaallee dhumarra si gurgurate faayidaa yeroo dhikkootiif jedhee sobame maqaan sagalmee jireenya irraa hatame harkaa kee qabee gannama dhibnee saniini gooftaanu qabii sodaachise baarri kuni waggoota baay'ee si wajjin turree si faarsaa mootii kennallee haa ta'u mana kee keessa waggoota baay'ee si wajjin turree si faarsaa mootii kennallee haa ta'u mana kee keessa. Namoonni baay'een Israa'elootas dabalatee si wajjin ture dhumarratti kufee salphatee addaa si wajjin finnee faarsinee gorsinee meenuu yaadadhu buutii kennaa harkaan bannee harkaa kee qabee gannama dhibnee saniini gooftaanu qabii sodaachise baarri kuni waggoota baay'ee si wajjin turree si faarsaa mootii kennallee haa ta'u mana kee keessa waggoota baay'ee si wajjin turree si faarsaa mootii kennallee haa ta'u mana kee keessa. Namnaan gaadhumaa cimee amantiin dhaabatu isaa jetteetta mootummaa koo kan argatu hortii baay'atus nu gargaarii akkan kufne bo'uu nu qabii harkaa kennaa si kennanne gooftaanu qabii harkaa kennaa si kennanne Yesuus nu qabii harkaa kennaa si kennanne harkaa kee qabee gannama dhibnee saniini gooftaanu qabii sodaachise baarri kuni waggoota baay'ee si wajjin turree si faarsaa mootii kennallee haa ta'u mana kee keessa waggoota baay'ee si wajjin turree si faarsaa mootii kennallee haa ta'u mana kee keessa. harkaa kee qabee gannama dhibnee saniini gooftaana qabii sodaachise baarri kuni.
yaadini jaabadoo dhaabadoo Yesuus amantee dhiisini. Yesuus jaalala 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 abdiif jaalala Martinoo amana kaa jireenya kennaa Yesuus karaa. Nikuta jete lakira taini yo isini kates iti yadaini ini tati male mutu isi.